diasporaan keenya qabanuu fi Jawaar mana hidhaatti rifeensi haarri itti ba'e gartokki kanaan xiqqoodha. Gartokki kana qofa. Erga immoo asii dhimma galatoomaatiif deemanii mataa isaa guutuu haarri taa'isani. Kana jechuun gaafii ummanni keenya jaarmaaniitti gaafate haga gaafii kaleessaa haga gaafii kaleessaa Jawaar galatoomaa irra jiru inuma gaafataarani. Abadan xiqqaan keenya guddaan keenya waan fahamnu diasporaanii waan isiniin galle jira warra Ameerikaa kana har'a walirra bubbulla malee maal goonare walitti deebina bara erga walitti deebina turree jirra. Gaafiin Jawaariin gaafatame hedduu wayi isa inni Jarmaanii naqeemo maal gaafatu tura hondoo goruu baadhee hondoo gore dhiifama haga inni Ameerikaa amma Minisoota amma oli gadi deemee uummata sima galatoomaa hidhaaru kana haga achiitti tokkuma gaafiin gaafatame inni kunis woma isuma sana gaafate inni kun isuma sana gaafate Jawaar deebii matti kenna isuma sana gaafate Jawaar deebii matti kenna kaleessa immoo gaafii adda addaa akka eega. Taphaan utuu haasaa kiyyatti hin deemin otoo haasaa kiyyatti hin galin kaleessa sagalee Jawaar wayii dhaggeeffattanii warri woboo deeggarra jettan woboon isa kamiin isin deeggaraattanuu jedhe. Wallahi kun gaariidha deebii gaarii deebise woboon isa kami ani gaafii isin qaba woboo isin deeggaraattan isa kami woboo isin deeggaraattan woboo isa nuu beennu isa jaalmarroon hoogganamu miti woboo kan biraa wayi jira hin jiru woboon kan biraan jiru kan Oromoo qabsaaru kan biraan jiru sanuma inni jaalmarroodhaan hoogganamu hoogganaan jaalmarroodha mana tokko keessatti haadha manaatiif abbaa manaa ilmaan irratti killilii lafa inni qabu irratti isatu amiira isatu itti gaafatamaadha isatu gaafatama. Mootummaan tokko yoo laqe isa gaafata abbaan manaa kee merree jedhe haadha manaa gaafata malee haadha manaatiin qabeen deemu ilmoo qabeen jedhe abbaan manaa kee merree gibiraaf isa ta'u wayiif isa ta'u wanna takka abbaa manaa gaafatama. Manni sun abbaa manaatiin waamama. Kanaafuu woboon hundinuu jaalmarroodhaan waamama. Jaalmarroota hoogganaarare hoogganaan jaalmarroodhare xayyib. Kanaafuu woboo inni nuu beennu isa jaalmarroon hoogganaaru malee warri woboo gargaara jettanii kaleessa jaafii wayyaa waan hin gaafata barra wallaahi Oromoon kun ajaa'ibuma qaba barra. Ajaa'ibuma qabdanii mee amma mee viidiyoo waan isinii dhiyeessa ati ilaalcha addaa qabdaa waan akkas mee viidiyoo kana dhaggeeffannaa mee oolmaan obsa maal balleessanii hidhamtan miidiyaan kijibaa waa hedduutti marii waa hedduu dhageenye mee balleessan keessan maali lammaffaa akkamiin hidhamtan akkamiin hiikamtan eenyutu isin hiike firdi beekti isin hiike moo yookiin daddachi Abbahalan kaatu lakki masarjaan qabu jedhe moo pirezidaantii biyyaatu isin hiike moo muummicha ministeeratu duraanuu ani akka filmaata nan gufachiise fedhe arra filmaata kiyya argadhe aangoo qabadhe jedhe isin gadi dhiise moo osoo mootummaan kun kafaa'oo afeereetiin waliin haasofan isiniin jedhe waamicha isaa san fudhattu isin yoo ka fudhatan taate ijjannoon keessan ka woboo qabdan maal ta'a woboon gaafasan ittisa waraana biyyaatti hayamoo humna addaa akka Oromiyaatti hayamoo poolisii hayamoo yookiin akkuma waraana dargii faca'eetii kararra taa'ee akka kadhatu ta'a kanallee deebisaa nuu kenna. Gaaffiin jalqabaa isin kan isin jechaa jirtanii Oromiyaa Gaafiin kun gaafii sirriidha. Gaafiin kun an gaafii kana dhageen beeku amma duratti gaafii sirrii gaafatani. Gaafii addaatillee gaafii isin gaafatan eenyu isinii kee wallaahi gaafii sirrii ala gaafiin akkana haaraan lafaa qabu qaba. Gaafiin akkana haaraan lafaa kee yoo gaafatame sirriidha. Eenyu isinii kee maaliif isinii kan jennaan jarri deebii kennaniif sirriidha kun. Gaafii sirrii gaafatamuu qabu. Inni dabalataa immoo yoo akkuma jedhan wantoonni disirraa ta'e woboon kun maal ta'a? Yoo mootummaan kun akka kafaa'ootti isin waammatee isin fudhate isinoo akkam jettanii ni owwaattani moo woboo kana booda akkam gootanii wallaahi gaafii sirriidha kun. Gaafii akkanaan gaafanne amma hawaasni tokko keessa gaafii akkanaati miti. Anamma waan kana irra waa'ee sheekota isaan gaafatan kanaa nama guddaadhallee waa'ee isaan gaafii akkana haarawaa jechuudha. Gaafii akkana haarawaa dhiyeessuuniif nama gaariidha kun. Garuu kaan immoo mee waliin dhaggeeffana bar gaafii jarri dhiyeessanuuf waan ajaa'ibaati. Kan isin jechaa jirtanii Oromiyaa sanaa Itoophiyaa kana keessatti suphinee wajjin jiraachisuudha jettanii. Dr. Gammachuu Magarsaa sanaa Itoophiyaa kana keessatti suphinee wajjin jiraachisuudha jettanii. Dr. Gammachuu Magarsaa kan isaan jedhan interview isaanirraa kan hin dhaga'e Itoophiyaan kun diina Oromiyaati, Oromiyaan kun diina Itoophiyaati wanta jedhamu hin dhaga'e. So eenyutu sirriidha?
mo na baruma jedhanii tokko gaafiin koo kanadha gaafiin koo inni lammaffaa waraanni bilisummaa Oromoo yeroo itti qawweesaa kaasee ummati Oromoos ijoollee kana bukkee dhaabbachaa jiranitti yeroo nuun ijoollee kana gargaaraa jirrutti tuurii galatoomaa kana jettanii dhuftanii amma xinnoo ishee namni gara lamatti socho'u dhufeeraa gaafa biyya galtan tuurii kana fixxanii ijoollee kana teessistanii wajjin haasoftumoo marroo teessistanii wajjin haasoftanii gar tokkotti walitti nu fiddumoo akkuma facaane kanattitu akka minaan dhiyyeessaa facaane hafna barabaraan wal lolaa hafna isa jedhu isin gaafachuu barbaadanii guddaa galatoomaa. Gattisanii waliin mari'attanii moo maaliif hidhamtanii akkamittiin immoo baadiyyaa dhugaadha giseen waraanni bilisummaa Oromoo humna guddaa horatee jira baay'atee jira akka duriitii miti jijjiiramee jira waraanni bilisummaa Oromoo jijjiiramee jira gaafii obboleetti keenya sirriidha isin gattisanii waliin mari'attanii moo jette tarii waan kana hin hubanne fakkaata ani dhengedda waan isinii dubbadheen ture sagalee jaar marroo keessaa isanni waa'ee Hacaaluu ajjeese qofa waan darbe qofa haasa'e nama Hacaaluu ajjeese beeka jedhe qofa dhaggeeffattan malee waa'ee inni waa'ee Itoophiyaa irratti dubbate dhaggeeffanne jedheen jiraan kana isinii himen jiru hin beektan miti kana isinii himen ture waa inni waa'ee Hacaaluu haasa'e malee waa'ee Itoophiyaa amma gaa akkuma isiniin jedhe hogganaan waraana bilisummaa Oromoo woboo kun jaalmarroodha sahiha kun jibbitanuu jaallannus jibbinus jaalmarroodha jaalmarroonii fi Jawaar haasaan jira eessa Baqqalaa amma haasaa namichi tokko haasa'e amma chiketti gaafii namichi tokko gaafate Jawaar konfidensii qabu waan akkanaallee isinii dhiyeessuu hin barbaadu konfidensii qabu Jawaarii ilaalcha addaa qaba Baqqalaa galatoomi Jawaariin galatoomin jedheen galatoominidha yaani Jawaari taanee way jibbaa way akka qabu ibsa achirratti kun garuu dogoggora guddaadha kun Jawaar Baqqalaa Garbaatiif Jawaar wajjin hidhamanii ka'anii mootarii mootummaa dirqii walitti qabee geesse jenna miti achi wajjin ka'anii immoo galatoomaa wajjin deemani namni wajjin nyaatee wajjin dhugee wajjin hidhamee dukkana kee ture suni akkamitti yaadni isaa gargar ta'a jedhee ati Baqqalaati galatoomi Jawaatiin galatoomi jechuun eeshaadaa yaaqee maali wanta kanaa kun haasaa daa'imaati miti haasaa biyyiiti miti diyaaspooraan keenya akkas dhamaarii lala akkas haasaan isaanii nama haasaan isaanii harkaa bade Baqqalaaniif Jawaar maali walitti amma Baqqala galatoomi Jawaariin galatoomi jechuun yaadni jara akka cuftinuu jarri dhaabni jaraa tokko kafaa'oo jarri hoggantoota kafaa'ooti miti Oromoodhaaf karaa nagaatiin qabsaa'arani tarii immoo jarri tokko waraana bilisummaa Oromoo kanaan tokko ta'anii jirani jaalmarroo an tokko ta'anii jiran yaanni jara isa kamtu gargari Baqqalaan ati sirrii jirta Jawaati sirrii jirtu isa kami mee yaanni Jawaariif yaanni Baqqalaa isa kami Baqqalaa har'a biyya cabsine bulchine ilaarama biyya cabuu badduu qabdi jedhaara waan Jawaar jedhe jedhaara waan Jawaar jedheen tokko ta'anii deemaarani namni wajjin waggaa meeqa hidhamee bahe namni wajjin galatoomaa deeme akkamitti yaanni isaa adda taa'ee yaada maal namni akkanaa kun nama akkanaafatu jira mee viidiyoo kana dhumaarra isinii dhiyeessa nama akkanaafaa rabbi qabaachi keessa wallaahi viidiyoo isinii dhiyeessuu kan tuffadhu manniisi waan hin fakkaanne achirratti haasee bar waan daa'imaa haasee bar kanaafuu warri olii gadi cinqamaa jirtanu yaa hawaasa keenya warri ta'aabaa jirtanu hogganaan waraana bilisummaa Oromootiif hogganaan garaa qawweetiin hogganaa jiruuf hogganaan karaa nagaatiin hogganaa jiru tokko jarri olutaallee gadutaallee Jawaariin jibbine jaalmarroo jibbine Baqqalaa arrabsine waraana bilisummaa Oromoo faarsine garii jibbine jenna malee tokko jarri yaani akkeessatti walitti dhufamaa jiru yaada muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad Oromoon bakka isaaf malu hin arganne aangoor namni jiru Amaara Oromoon farsantii 5 qofa jirti isinuu bakka gaarii hin jirtu Oromoon bakka gaarii hin qabu jedhe sana yoo kana hojiirra oolchanii mirga Oromoo eegan ta'e sana yaanni jaalmarrootiif yaanni Jawaariif yaanni Baqqalaa Garbaa walitti dhufanii jarri Oromoodha hundinuu tokko ta'arani muummicha ministeeraatiin yoo abraa haftaniisin tokko ta'arani waa biraa fagoo haftaniisin jaallannee jibbinee feetu Jawaariin gadi gombisii feetu jaalmarroo gadi gombisii feetu dhiisi feetu Abiyyi gadi gombisii feetu dhiisi achi keetti yoo yaanni jaraa walitti dhufe yaanni jaraa Jawaar jedhaaruuf marroon jedhaaruuf Baqqalaa Garbaa tokko yoo isin gurri keessan dhaga'uu danbeeku malee yaanni jaraa tokko akkuma jedhamu muummichi ministeeraa bakka guddaa Oromoo qabsanii bakka Oromoof malu biyyatti keessatti Oromoon ga'ee kam argachuu qaba mirgi Oromoo hagam eegamuu qaba yaani mirga Oromoo suuta suutaatti deema qaadiyaa nama kanaa suuta suutaatti deema beetanii yoo bakka guddaa qabsanii Oromoo bakka isaaf malu argatee hidhaa fi ajjechaa irra dhaabate khalaas kanuma wanni biraan jiru bara wanni biraa wanti wal cabsanii wal loluun hin jiru kanuma
mirgi isaa eegame yaanni isaa misooma qofatti deebi'ee bakki mirgi Oromoo yoo eegame kanum muummichuma ministeera Jawaar amma nuti aangoodhaaf falmaan jiru aangootu barbaane paarlaamaa kanani aangoodhaaf miti jedhe innumti jiru sirraate aangoora ture namni jibbuun jiru alagaan bakka bu'uura dhufe kanaafuu aniif isini warra amma Ameerikaa keessa deemee woboo jedhu kun woboo isin jettan namni beeku hin jiru woboon kan jaalmarroon hogganamu kan amma bosona jiran obboleewwan kiyyaa dhiigni keenya kan amma bosona jiranu dhugaa woboon jarri warra haqaa falmataaru hogganaan jara ammoo Itoophiyaa kana keessa Itoophiyuma jaarree keessa ammoo kan Oromoof malu arganna malee yaada biraan qabnu yaada nama cabsu hin qabnu jarri kun hattootaa miti warra bosona deemanii obboleewwanuma keenya jedheeti waa meeqa himee jira achi keessa abbaan egaa hubate abbaan hubannellee egaa olumaa gadi fi egaa oolu yaanni jaalmarootiif yaanni Jawaar yaanni Baqqalaa Garbaa yaanni hayyoota Oromoo tokkuma jaal Daawudii isaanii tokkuma maali yoo isaan adda jiran hin beeku malee kana fakkaataa aga viidiyoo biraatti